Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'edha. Walabummaa News Network. Dhaggeeffattoota Walabummaa News Network oduu isin dhageessisa. Oduu waliin Anfalmattuu Haqaatiin. Imala gara magaalaalee gurguddoo Oromiyaa dhuunfachuuf WBOn godhaa jiru laalchisee dhaamsa WBO zoonii kibbaa Cibiraan Sooddoon Booroorraa. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBOn waraana uummata Oromoo egeree Oromoo fi Oromiyaa qanansiisuuf qofa qananii fi sona ofii wareegee aarsaa qaalii kaffalaa warraaqsa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf taasisaa jiru cichoominaan finiinsuutti jirudha. Adeemsa karaa fagoo irratti wareegama qaalii kaffaluun dhiigaa fi lafee jaallan qabsaa'ota kumaatamaan xurree haqaa irratti wareegamanii gati qabeessa taasisuuf halkaniif guyyaa nuffee fi dadhabee osoo hin jenne bobbaatii isaa golee Oromiyaa cufa keessa socho'uu irratti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn haala bal'aa fi dhiphaa qabu akkasumas haalota ulfaatoo bakka irraa bakkatti socho'uuf aanjaa waan taane kamiyyuu keessatti wareegama barbaachisaa ta'e kaffalee aarsaa lubbuu ofii taasisuun qabsoo jabeessee kallattii maraan falmaa hadhooftuu finiinsuutti fufee jiru hanga bilisummaan Oromiyaa fi walabummaan Oromiyaa mirkaneeffamuun uummanni Oromoo biyyaa fi biyyee isaa irratti abbaa ta'utti gatii warraaqsi barbaadu kamuu kaffalee qabsoo galma akeekame biraan ga'uuf qophaa'aadha. Aarsaa qaaliin barootaaf ilmaan Oromootiin haqa saba ofiif kaffalamaa turee fi har'as kaffalamaa jiru yoomillee gati maleessaa fi gatii malee kasaaraa ta'e akka namneef onnee guutuun kaayyoo jaallan xurree bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irratti wareegamanii galmaan ga'uuf falmaa gonkumaa of duuba hin millanne taasisaa kan jiru ta'uusaa firris diinnis hubatee beekama. Haa ta'u malee hanga Oromiyaa walaboomsee bilisummaa labsutti qabsoo walirraan cinne godhaa jira. Hawaasni Oromoos kana hubatee WBO galmaan ga'uuf yayyaba jila bilisummaa irraan gaheera. Kanaan dura qaamota bosona keessa deemanii maqaa sakattaa jedhuun nu barbaadaniif akeekkachiisa akkasuma waamicha obbolummaa taasisaa kan turre yoo ta'u wareegama barbaachisu hunda baasuudhaan WBOn golee Oromiyaa mara keessatti yeroo ammaa kana magaalaalee gurguddaa Oromiyaan qabdu keessaa diina isaa baasuuf karaalee hundaan itti marsinee haleellaa gurguddaa raawwachaa kan jirrudha. Kana ammoo qaamni ijaaf gurra qabu yoo fuula miidiyaa hawaasaa fuulaan fayyadame nu irraa qofa osoo hin taane akka itti WBOn PP haleelaa jiruu fi eessarra akka ga'e qaamonni maqaa qabsoo Oromootiin qabsoo dura dhaabbachaa jiran diinarrayyuu ni hubatu. Haala kana keessatti qaamonni diinaa hidhatanii lukkeelee diinaa ta'an ammas gufuu qabsoo ta'uun osoma waamichi obbolummaa yeroo garagaraatti isaaniif taasifamaa jiru bakkoota garagaraatti kanneen waamicha keenyatti owwaattanii mooraa diinaa gadhiistanii bahuudhaan qabsootti dabalamuun adeemsa lubbuu keessan gatiitti deeffachuu hordoftan jiraattanus hedduun keessan ammas gufuu qabsoo taatanii mul'achaa jirtu. Akkasumas waamicha isaaniif taasifne gadi fageenyaan hubachuu dhabuurraan kan ka'e kanneen mooraa diinaa keessaa baqattanii osoo qaama kallattii isiniif kaa'u hin quunnamin mooraa diinaa keessaa baduudhaan karaatti haxxee qaamuma keessaniin isiniif hidhame seentanii qabamtanii akka hin taanetti soora waraabessaa ta'aa jirtu. Kanaafuu qaamonni yeroo ammaa kanas impaayera dullacha tortoraa mootummaa biyoot kanaaf hidhattanii gufuu qabsoo ta'aa jirtan kanneen tarree asii gadii kana keessatti argamtan ammas bitootessa 17 2021 waamicha obbolummaa isa dhumaa isiniif taasifnee jirra. Isaan kunis poolisii diilee Oromiyaaf hokkora bittinneessaa Oromiyaatiif poolisii federaalaa Oromiyaa ta'aniif riibii Oromiyaa ta'aniif milishaa Oromiyaatiif ilmaan Oromoo warri qaamolee nageenyaa PP keessatti dirqamaan bobbaatanii jettan yeroo itti uummanni Oromoo qambarra garbummaa hamaa keessa jiruu fi yeroo abdiif gaachanni yookaan wanteen saba Oromoo fincila xumura garbummaa eegalee xumuruudhaaf magaalaalee Oromiyaa gurguddaa seenee lolaa jiru kanatti qabsoo uummata keessanitti makamuun akka aantummaa saba keessaniif gootan kabajaan waamicha isiniif goonaa.
Gama biraan ammoo warri obboleessi keessan, warri obboleettiin keessan, warri firri keessan, warri mucaan keessan riib poolisii milishaa ta'aniin qawwee baattanii caasaa mootummaa keessa jiraniif karaa hundaan bilbila itti bilbiluun waamicha godhaafi. Kanneen kallattii garaagaraatiin nuquunnamuu yaadaa qabdan fedhii keessan irratti hundoomne haalota asii gadii tarraan hunda isiniif mijeessinaam. Yoo dandeessan qabsoo uummataatti makamaa, yoo kana dadhabdanis meeshaa baattaa WBO'tti kennaa maatii keessanitti deebi'a. Kanarratti haala barbaachisu hundumaa isiniif mijeessinaam. Yoo dadhabdanis qawwee mootummaa lafa kaa'atii maatii keessanitti galaa. Yoo kana hunda hin dandeenye ammoo qawwee dhukaastanii uummata keessan ajjeesuu gufuu qabsoo taatanii impaayaratti tiksitu taanaan filannoo isin filattanii isin keessummeessina waan ta'eef qaamni kamuutti hin dhiphatinaa. Kanneen nuquunnamuu barbaaddan karaa fuulbarruu feesbuukii keenyaa kan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu beektan hundaan furmaatanii argattu. Garuu koonyaa isaan keessa jiraatan keessa qaamota socho'an hunda hordofuun yoo quunnamtan irra daandiin isaaniif gabaabbatama. Oromiyaan lafee ilmaan isheetiin ijaaramtee dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Gadaan gadaa xumura garbummaati. Injifannoon uummata Oromoof. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma. Sagantaa keenyaafan waliin turtii gaarii. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa. seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.